Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenyaa jedhu hundumaan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa dubbii Kiristoosiin boqonnaa lammaffaa jalqabnee barachaa akka jirru obbolaawwan barumsa kana hordofaa jirtan ni beektu. Egaan walumaa galatti amma ammaatti boqonnaa lama kutaa tokkorraa kaasnee hanga kutaa afuraffaatti kan baranneen keessumattuu kutaa lammaffaa sadaffaa afuraffaatiin waa'ee nama ta'uu ilma Waaqayyoodha. Ilmi Waaqayyoo nama kan ta'e yerootti qulqulleettiin Dubroo Maariyaam dubbii ergamichaa naaf haa ta'u jettee fudhattudha. Erga sanaa booda hoo ilmi Waaqayyoo nama ta'uun hoogaa maaliif barbaachise kan jedhummoo kutaa ittaanuun barannee turre dhala namaa kabaja isaatti deebisuudhaaf jecha nama ta'e. Nama kan ta'e ilmi Waaqayyoo kun immoo akkamitti nama ta'e kan jedhummoo guyyaa darbee kutaa afuraffaa barumsa kanaatiin baranneedha kan turre. Egaan ilmi Waaqayyoo akkamitti nama ta'e kan jedhuudhaaf deebiin tewaahidoodhaan nama ta'e kan jedhu ture barannee kan dhaabbanne jechuudha. Walumaagalatti qabaatama ammaatti barachaa kan turre waa'ee nama ta'uu ilma Waaqayyoodha. Nama ta'uu ilma Waaqayyoo jechuudha. Guyyaa har'aarraa kaasuudhaan immoo kutaa shanaffaadhaaf isaan ta'an immoo waa'ee dhalachuu isaadhaa kan barannu. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaan guyyaa har'aa dhalachuu isaadhaa kan eegallu. Dursinee akkuma baranne gaabbolaawwan keenyaa haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam misiraachoo ergamichaa qulqullicha Gabri'eel dhaga'uudhaan ani garbittiin Waaqayyoo kunooti. Akkuma jecha keetii naaf haa ta'u yeroo isheen jettu qaamni waaqummaa abbaaf hafuura qulqulluu wajjin bara baraaf kan jiru kan ture ilmi Waaqayyoo qaama namaa duukarra tokko ta'uudhaan nama ta'ee jennee baranneerra. Kunis immoo kan raawwate ji'a bitootessaa keessa gaafa guyyaa 29ffaadhaa yookaan dursinee bal'inaan ibsaa turreerra. Qulqulleettiin Dubroo Maariyaam gooftaa keenya kan ishee ulfoofte ji'a kana keessa gaafa guyyaa 29dha jechuudha. Egaan ulfaa'uun ishee akka barsiifata kan keenyaatti miti obbolaawwan keenya. Ilmi Waaqayyoo nama ta'e ni dhalate gaafa jennu akkuma nuti dhalannutti miti. Nuti mataa keenyaa argamuudhaaf dursinee maaltu jiraachuu qaba? Abbaan keenyaa fi haati keenya jiraachuu danda'uutii qabu. Sanyii abbaa keenyaatiidha hundi keenya kan argamne jechuudha. Ilmi Waaqayyoo garuu haala kanaatiin miti. Dhaloota ni qaba. Isa kana gara fuulduraatti ni baranna. Dhalannaa isaa kan ammaadhaan qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa dhalachuudhaaf kan jiru kanaadhaan sanyii dhiiraa isa hin dursine abbaa malee haadha qofarraa durbummaadhaan isheen hafuura qulqulluudhaan ulfoofte akkasumatti durbummaadhaan kan isa deessedha jechuudha. Kanaaf isheen kan ulfoofte sanyii dhiiraadhaan osoo hin taane hafuura qulqulluutiinidha. Egaan erga ulfooftee booda haati qulqulleettiin Dubroo Maariyaam kan isheen ulfoofte ilma Waaqayyoodha. Ilmi Waaqayyoo gadama ishee keessa bule kunis immoo ani ilma Waaqayyoodha. Ani Waaqayyoodha. Ani addunyaa bulchee addunyaa uume kan jiraachisudha. Kanaaf guyyama har'aa kana dhalachuun naaf ta'a jedhee haala kanaatiin dhala namaarraati mataasaa of addan baasne.
Ittiyyuu akkuma seera uumamaatti jechuudha. Yeroowwan itti namni tokko gadameessa haadha isaa keessa turu. Innis ji'oota 9 guyyoota afan jechuudha. Ilmi Waaqayyoos haaluma kanaatiin ji'oota kana gadameessa haadha isaa gadameessa qulqulleettii Dubroo Maariyaam keessa tureera jechuudha. Kana booda ji'oota 9 guyyoonni afan guyyoonni jiran sun yeroo isaan dhumanii booda immoo ni dhalate jechuudha. Dhalannaan isaa kun bara Maatiyoos ji'a Muddee gaafa guyyaa 29ffaa guyyaan isaa immoo guyyaa Kibxataa halkan keessaa sa'aatii 10 irrattidha. Gaafa Kibxataa Muddee 29 bara Maatiyoos halkan keessaa sa'aatii 10 irratti ilmi Waaqayyoo ni dhalate. Kun immoo ji'oonni sun lakkaa'amaniif jechuudha. Ji'oonni 9 guyyoonni afan sun isaaf lakkaawamaniitu haala kanaatiin ilmi Waaqayyoo gadameessa isaa keessa ture dhalateera jechuudha. Dhalannaan isaa akkas ture. Yeroon suni yeroon itti dhalatochaadha. Yerootti haati isaa qulqulleettiin Dubroo Maariyaam lakkaa'amuudhaaf gara Beeteleem deemtee jirtu waan tureedhaaf achuma osoo jiraniitudha. Bakka bultee osoo hin argatiin Beeteleemitti dallaa sawaa keessatti kan isheen isa deesse. Lakkaa'amuudhaaf kitaabni qulqulluun dubbataa lakkaa'amuudhaaf gara Beeteleem deemanii kana booda osoo jiraniitu bakki bultii illee osoo isheef hin argamin dallaa horii keessa bultee achumatti ilma ishee deesseetti jechuudha. Dhaloonni isaa kun egaa gooftaan keenya haala kanaatiin kan dhalate kun dhaloonni kun dhaloota isaa isa lammaffaa jedhama. Dhaloota meeqaffaa? Dhaloota isaa isa lammaffaa jedhama. Dhaloonni isaa kunis immoo dursine akkuma dubbanne abbaa malee haadha qofarraa kan inni itti dhalatedha. Abbaa malee haadha qofarraa dhalate. Dhaloota isaa kana egaa kitaabni qulqulluun galmeesseera. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee hanga 7tti barraa'ee jira. Maal jedha? Yeroo sanatti addunyaan hunduu akka lakkaa'amuudhaaf Awugusxoos Qeesaar ajajanii baase yookiin immoo isarraatii ajajni ni bahe. Qareeniyoos biyya Sooriyaatti bulchaa yoo turetti kun lakkoomsa isa jalqabaa turedha. Qulqullichi Luqaas yeroo sana wanta jiru jalqaba kaaseeti kan dubbachaa jiru. Yeroo kana kan waan ta'e hundumtuu lakkaa'amuudhaaf gara magaalaa isaatti deeme. Yoosefis sanyii Daawit keessaa waan ta'eedhaaf Naazireet Galiilaa irraa ka'uudhaan lakkaa'amuudhaaf gara magaalaa Daawit gara Beeteleemitti ulfooftee kan turte kaadhimaa isaa Maariyaam waliin lakkaa'amuudhaaf deemeedha. Achuma osoo jiranis yeroon da'umsa ishee ni ga'e. Ilma ishee sangafaas ni deesse. Uffata sitti martee bakka boqonnaa keessummootaa waan arganneedhaaf dallaa keessa ciibsitee jechuudhaan dubbata kitaabni qulqulluun. Kun waa'ee gooftaa keenyaaf dhalannaa isaadhaaf kan dubbatamedha. Awugusxoos Qeesaar Roomaan yeroo sanatti biyyoota addunyaatti bebbeekaman bulchaa waan turteedhaaf hanga sanaatti hanga Yerusaalem bulchaa turte waan ta'eef Awugusxoos biyya isaarrattis bulchuudhaaf aangoo ni qaba ture. Qeesaarii Roomiidha. Garuu hundumtuu bitaasaa jira waanta jiruudhaaf ajaja kana dabarsaa jechuudha. Yeroo sanatti immoo naannoo Sooriyaatti Qareeniyoos kan jedhamu bulchaan tokko yeroo inni itti bulchuu jalqabedha. Innaa yeroo kana maal ta'e hundumtuu lakkaa'amuudhaaf gara magaalaa isaanii deemuu jalqabanii. Ajajni beera waan ta'eedhaaf hundumtuu lakkaa'amuudhaaf gara magaalaa isaanii kan jedhame maalidha? Gosa gosaan gosni Israa'el 12 isaanii nagadii wanta qabaniidhaaf bakka isaaniitti akka isaan lakkaa'amaniidhaaf jechuudha. Gara bakka dhufanitti deemanii jechaadha. Isaan jiraachaa kan turan Galiilaadha. Magaalaa Naazireet jedhamtu jiraatu achirraa bahuudhaan gara dachee Yihuudaa gara Beeteleem deemuu qabu jechuudha. Achidha waan ta'eef gosti isaanii. Innaa yeroo kana Yoosef haadha keenya Dubroo Maariyaam qabachuudhaan deeme. Achittis immoo lakkaa'amuudhaaf yoo deeme jechaadha. Achumatti yeroon da'umsaa haadha keenya Dubroo Maariyaam ni ga'e. Bakka bultii boqonnaadhaaf hin arganne otoo bakkee jiranii jechuudha. Halkan sanatti gooftaa keenya da'uudhaan bakka kan irraa horiin dallaa keessa kanneen kan isaan irraa nyaatan irra ciibsite jedhaani. Gooftaan keenya haala kanaatiin gad of qabummaa isaatiin har'uma kan dhaadhasoo hin jedhiin guyyoonni isaaf lakkaa'amanii akkuma namaatti daa'ima ta'e haadha isaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa erga nama ta'e waggoonni 9 ji'oonni 9 erga darbanii booda waggaa osoo hin taane ji'oonni 9 erga darbanii booda nama ta'e ni dhalate jechuudha. Dhalannaan isaa kun immoo dhalannaa isa lammaffaa jedhama.
Egaa dhalannaa isa lammaffaa jechaa jirra waan ta'eedhaaf ilmi waaqayyoo dhaloota meeqa qabaa kan jedhu immoo haa ilaallu mata duree kanaan dhaloota lamaan ilma waaqayyoo kan jedhuun haa ilaallu. Ilmi waaqayyoo gaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhaloota lamadha kan inni qabu. Dhaloota lama qaba. Amantaa abbootiiratti Baasiliyoos fi Saawiroos dhaloota lamaanitti ni amannaa jechuudhaan dubbataniiru. Kan biraas kitaabileen qulqullaa'oon haala addaatiin ibsanii kana gara dudduubaatti caqasa baay'ee ni kaasna. Egaan dhaloota lama qaba ta'e dhaloonni kun lamaan isaan kamidha yeroo jennu dhaloonni tokko dhaloota jalqabaa jedhama. Innis addunyaa dursee abbaa isaarraa haadha malee kan inni dhalatedha. Inni kun dhalannaasaa isa jalqabaa jedhama. Addunyaa dursee abbaa isaarraa haadha malee kan inni itti dhalate. Kan lammaffaan immoo addunyaa booda abbaa malee haadha isaa Dubroo Maariyaam qofarraa kan itti dhalate. Inni kun immoo dhaloota isaa kan lammaffaa jedhama. Egaan dhaloota lammaffaa bal'inaa ilaalaa turre kan tokkoffaa kana sirriitti haa hubannu. Dhaloota isaa isa jalqabaa kana haa ilaallu. Dhaloonni kun akka dhaloota namni hundumtuu abbaa isaarraa dhalatuutti miti. Ingidihi abbaa isaa qofarraa haadha malee dhalate yoo jennu nuti guyyaa har'aa abbaa keenyarraa akka dhalannutti sanatti miti. Abbaa keenyarraa sanyii isaadhaan akka dhalannu osoo hin taane haala addaatiin yaa akka seera uumaatti namni yoo dhalatu abbaan isaa maallaa ilma isaa dursee jiraachuu qaba. Akkasumas mucaa isaas ni caala. Abbaan jechuudha. Isaan kun lamaan ni jiraatu. Nuti abbaan keenya abboonni keenya nu kanneen dhalchan jechuudha. Ofii isaanii dursanii jiraachaa turaniiru. Erga sanaa boodas immoo erga udaanis immoo umuriidhaanis dandeettiinas wanta kabajaanis nu caalu abboonni keenya jechaadha. Ilmi waaqayyoo garuu abbaa isaarraa yeroo dhalatu haala kanaa miti wal dursummaan osoo hin jiraatin abbaa waliin wal qixxaatee abbaa isaarraa dhalate. Qabxiin jalqabaa kana dhabuu kan qabnu. Abbaa isaarraa wal dursummaadhaan osoo hin jiraatin abbaa isaa waliin wal qixxummaadhaan ta'eetu abbaa isaarraa maal ta'e dhalate. Inni kun salphaatti ilaaluudhaaf akka ifa aduuti. Ifni aduu yaa guyyaa yeroo hundumaa kana garuchaadha. Aduu yeroo isheen baatu qaama ishee akkuma agarreen ifti ishee lafa jira. Walumaan dhufaa jechuudha. Ifti aduudhaa fi aduun qaamni ishee mul'achuun adda addummaa tokko hin qabu. Annaa akkuma aduun qaamni isaa mul'atu sanaan ifti aduu asuma jira jechuudha. Annaa kun maalidhaa? Ifni aduu qaama aduurraa osoo hin addan bahin akkuma argamudha. Ilmis immoo jireenya waaqummaa isaan abbaa isaarraa adda ba'uus osoo hin jiraatin abbaarraa dhalate. Jireenya waaqummaa isaan abbaa isaarraa osoo adda bahin abbaarraa dhalate. Akkasumas ifni aduu qaama aduu waliin akkuma argamu ilmis abbaa waliin osoo waliin dursin yerootti abbaan jirutti innis isuma waliin jiraachuudha. Aduu yeroo isheen baatu qaama ishee agarra. Qaama ishee akkuma garuun lafatti maal agarra? Ifa ishee agarra. Malee aduun bahee ture miti ifti isaa kan nu bira ga'u. Ifti isaas jiru kun immoo aduurraatii adda bahee miti. Aduu duukaa qabatee kan jirudha. Ifti isaa kunis immoo akkuma aduun baatee akkuma inni mul'atu akkuma kanaa ilmi waaqayyoos abbaa isaarraa dhalate yeroo jennu osoo waliin dursin yeroo tokkotti yerootti abbaan jiru hundumatti ilmi isaas inuma jira jechuudha. Yeroodhaan osoo waliin dursin. Egaan dursinni akkuma kaasne Sillaaseen baraanis haa ta'u guyyaadhaanis haa ta'u daqiiqaadhaanis waliin dursanii isa kana kitaabni mana kiristaanaa keenya Galatoo Dubroo Maariyaam hiikkaarratti maal jedha akkasumas Qiddaasee Maariyaam irratti Abrahaam Yisihaaqiin akka dursu akka caalu Yisihaaqis immoo Yaaqoobiin akka dursu akka caalu abbaan ilma kan dursuuf kan caalu miti. Yaaqoob Yisihaaq irra akka xiqqaatu akka durfamu. Hafuurri qulqulluu ilmarra hin xiqqaatu hin durfamus. Ilmis abbaarra hin xiqqaatu hin durfamu. Abrahaam Yisihaaqiin akkuma ajaju Yisihaaqis immoo Yaaqoobiin akkuma ajaju abbaan abbaadha jedhee ilma isaan ajaju. Ilmis immoo ilma jedhee hin ajajamu hin jedhudha. Kun tokkummaa abbaa ilma hafuura qulqulluu kan agarsiisudha. Akkasumas abbaan ilma qulqulluu yeroodhaan kan wal hin dursine daqiiqaadhaan kan wal hin dursine sa'aatiidhaan kan wal hin dursine ta'uu isaanii haala kanaatiin agarsiisaa jira. Kitaabni qulqulluun dhimma kanaa bal'inaan qabateetu ni jira waa'ee dhalachuu ilma waaqayyoo dhaloota isaa kan jalqabaa kanaa jechuudha. Mee caqasoota muraasaa ilaallu.
Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaasnee amma 17 dubbisnu gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti qaama foon keenya uffateedhaan laga Yordaanos seenee cuubamee yeroo ba'u waaqni abbaa akka jechuudhaan dubbateera. Isatti kan hin gammadu ilmi koo kan hin jaalladhu isa kanadha jechuudhaan dubbata. Isatti maaliin kan ta'u kan hin gammadu ilmi koo eenyu ilmi koo ilaala. Ilmi koo jechuun narraa kan dhalate jechuudha. Innaa waaqni abbaa ofuma isaa maal jedhee ilmi koo jechuudhaan ilma amalummaa ta'uu innis immoo abbaa amalummaa ta'uu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amalummaa ilma isaa ta'uusaa haala kanaatiin dhugaa ba'ee kitaabni qulqulluun ni arganna jechuudha. Haala wal fakkaatuudhaan wangeelli Maatewos boqonnaa 17 illee kanuma dubbata. Tulluu Taaboratti yerootti gooftaan keenya waaqummaa isaa ibsetti abbaan isaa kanuma irra deebiin dubbate. Isatti kan hin gammadu kan hin jaalladu ilmi koos kanaa isa dhagaachuudhaan suma irra deebiin dubbate jechuudha. Innaa kun dhuga ba'ummaa waaqa abbaadha. Waaqni abbaa ilma isaadhaaf yeroo dhugaa ba'u ofiisaa sirriima abbaa ta'uusaa innis immoo ilma isaa ta'uusaa haala kanaatiin yeroo dhugaa ba'u kitaaba qulqulluu kanatti ni arganna jechuudha. Kan biraallee ilaalle faarsaa 2 lakkoofsa 7 ati ilma kooti ani har'an si dhalcheedha. Anta waldee wa'aane yoo waladku kee ati ilma kooti ani har'an si dhalche. Ilma koo jechuun ilma amalummaa ilma kan koo kan taate amalummaa kan koo kan qabdu jechuudha. Kana kan dubbatu waaqa abbaadha. Kan dubbatameef immoo gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waaqa ilmaafidha. Inni kun waaqni abbaa yeroo dubbatu maal jedhee ati ilma koodha jechuudhaan ilma kabajaa ta'uusaa walqixxummaadhaan dursee abbaa waliin jiraachuusaa kan nutti agarsiisudha. Ati ilma kooti. Har'an si dhalche kan jedhu immoo yeroo isaa duukaa kan dubbatamu yaa fuuldura Sillaasee fuuldura Waaqayyoo akka guyyaa akka kan keenyaa kana guyyaa lakkaa'uun hin jiru. Yeroon hundumtuu tokkumadha. Kanaaf har'a kan jedhu boor kan jedhu uftaan kan jedhu hin jiru. Har'a kan jedhu har'umadha jechuudha. Innaa guyyaan tokkuma jira kan dhiyu kan bari'u miti akkasumatti kan jedhudha waan ta'eef kanarraa kan ka'e har'an si dhalchee jechuudhaan haala kanaatiin kitaabni qulqulluun nutti agarsiisaa jechuudha. Wanti kun immoo addunyaa dursee kan ture jechuudha. Addunyaa goomtu yeroo ni jira. Addunyaan mataan ishee kan uumamte yeroo keessatti halkan guyyaan ta'uudhaan haala kan uumamte har'a kan jedhu garuu Sillaasee bira guyyaan kan hin lakkaa'amnedhaa fi kanuma jalqabaa ta'uusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Caqasa biraallee ilaaluudhaaf kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 25 irratti ilmi waaqayyoo nuti gooftaan keenya dursee kan turee fi dhaloota isaa duraadhaan abbaarraa dhalachuusaa yeroo dubbatu akkas jedheetiin arganna. Tulluuwwan osoo hin hundeeffamin gaarotas durseen dhaladhee jechuudha waa'ee mataa isaa dubbata ilaala. Tulluuwwan osoo hin hundeeffamin gaarotas durseen dhaladhee kan jedhu abbaa isaarraa dhalachuusaa inni ilma ta'uusaa nutti agarsiisa. Tulluuwwan osoo hin hundeeffamin gaarotas dursee kan jedhu immoo addunyaa dursee hundumti kun osoo hin jiraatin dura ani abbaa koorraa dhaladheera kan jedhu kan nutti agarsiisa jechuudha. Dhalannaan isaa kun immoo ilmummaan isaa ilmummaa amalummaa abbummaa waaqa abbaa abbummaa amalummaa kun immoo akka kan keenyaatti finnee kan hubannu osoo hin taane yeroodhaan kan wal hin dursine ta'uusaa haala kanaatiin nutti agarsiisa jechuudha. Egaan haala kanaatiin kan dhalate ilmi waaqayyoo kun dhaloonni isaa kunoo akkamidha yoo jenne deebiin tokko qofadha. Dhaloonni ilma waaqa abbaarraa kan hin qoratamne salphaadhumatti jechaadha. Hin qoratamu akkamitti ta'e kan jedhuudhaaf akkamitti dhalatee haala kamiitiin ta'e jennee sammuu keenya kanaan qorannee kan bira ga'uu dandeenyu osoo hin taane akkasumatti amantaadhaan beeknee fudhannee amannee kan ittiin jireenya bara baraa dhaalluudhaan kun jechuudha. Dhimmoota kana hubachuudhaa kan barbaadnu ta'e bulaawwan keenya salphisnee haa ilaallume. Akkamitti jennee kan yaaduu dandeenyu ta'e numa bira kan jiran kanneen salphoo kana yoo ilaalle isaanumaaf deebii kanneen hin qabne wantoonni baay'een nu bira ni jiru. Fakkeenyaaf mee ilaalame. Amma tokkoon keenya yaada baay'ee yaadna miti. Isti yaadni kun lapheerraa argamuunsaa akkamidha? Akkamidha yaadni kun caluma lapheerraa yaadni kun daqiiqaa sekoondii isa kennuutti baay'een isaa yaa'uun kun akkamidha? Akkamitti ta'uu danda'e?
deebii qabnaa kanaaf deebiin hin jiru. Eshi wanta yaadni tokko arraba kanaan dubbachuu noo akkam ta'uu danda'e kun isti daqiiqaa meeqa ammamitti fudhate yaadniidhaaf kan dubbanne gidduu adda addummaa hammamii jira dubbachuudhaaf wanta barbaannuuf dubbachuu gidduu adda addummaa hammamii jira yookiin immoo kunumtuu akkam jijjiiramuu danda'e amma yaadni dubbannamti wanta yaadnu kana arrabaan ibsuun kun akkam ta'uu danda'e kun mataansaa kanaaf deebii nam tokkoyyuu hin qabu ba'uunetinna maal jechuu barbaanneetu amaloota keenya keessa kanneen jiran dhimmoota kana mataasaa hubachuu hin dandeenyu kanarra kana darbe immoo isaan kana hundumaa taasisee kan uume waaqayyoodhaan immoo qorannees ta'e haala kamiitiyyuu beeknee bira ga'uu hin dandeenyu inni kun immoo icciitii guddaadha akka fayyinuudhaaf beeknee tamannee jireenya bara baraa akka argannuudhaaf waan ta'eedhaafidha jechuudha. Innaa icciitiitti ilmi waaqayyoo nama ta'e dhalachuunsaa beekuu kan danda'u tokkoyyuu hin jiru kan jalqabaa dhalannaasaa kan jalqabaa beekuu kan danda'u hin jiru dhalannaasaa kan lammaffaa mataasaa namni beekuu danda'u hin jiru akkasitti dhalate jenna malee akkam ta'uu danda'e jennee deebii argachuu hin dandeenyu. Nuti kan jiru saayinsii keessa yoo taane sammuun keenya kun wanta hundumaadhaaf sababa barbaaduu danda'a. Sababni kun immoo amantaa keessatti faayidaa bakka hin qabu wantoota amantaa amantiimaan fudhannaa jechuudha. Kana waan ta'eef egaa waaqni ilmaa dhaloota duraa akka qabu yoo hubannellee akkamitti dhalate kan jedhuudhaaf garuu beekumsa sammuu keenyaa ol waan ta'eedhaaf deebisuu hin dandeenyu. Ittiyyuu abboonni keenya kusaan jedhan amantiidhaan callisnee dinqisiifachaa jiraachuu qofa nuuf jecha dursee amalummaa isaatiin kan jiru booda garuu nuuf jecha kan dhalate kana beektannaasaa kan jalqabaachuudha akkamitti dinqisiifachaa jiraachuudha malee akkamitti ta'a jedhanii qorachuun wanta faayidaa hin qabnedha jechuudha. Waaqayyos kana tokko keenyarraan barbaadu nurraa kan barbaadu amantii qofaadha jechuudha. Kana amanuudhaaf immoo kunoo kitaabileen qulqullaa'oon haala kanaatiin nuuf ibsuu jechuudha. Egaa dhalannaan isaa jalqabaa kana fakkaata. Dhalannaan isaa kan lammaffaa immoo dursinee kan ilaalle haadha isaarraa kan dhalatedha dachee irratti. Qulqulleettii dubroo maariyaam irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhachuudhaan kan dhalate dhalannaa isaa isa lammaffaa jedhama. Inni kun immoo addunyaa fayyisuudhaaf nama addunyaa argamootaa dhiisee gara addunyaa beelladotaatti kufe sana kaasuudhaaf jecha kan inni dhalatedha. Dursinee kaasaa kan ture wangeela Luqaas boqonnaa 1 boqonnaa 2 dhimma kana bal'inaan ni odeessaa. Isa kana dhaachuudhaaf foon uffachuusaa nama ta'uusaatii dhalachuusaati inni kuni. Kanaaf dhalannaan lamaa ilma waaqayyoo gabaabinumaan kanadha kan inni fakkaatu. Kutaattaanuun maqaalee foonummaa isaa qabannee dhufna. Kan dhalate ilmi waaqayyoo kun maqaan isaaf hin ba'a. Maqaawwan kamiin waama kan jedhu immoo kutaattaanuun qabannee kan deemna kan ta'u. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhageenyee laphee keenya nuuf haa bulchuu kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.